Oh, eenyu? Oh, tufa si beeke si beeke. Akkam tureeyyuu? Maal hojjetamee dhumee bar? Hojjennee xumurree bar? Maalidha? Akkam jala mure? Akkamittiin jala muraan? Akkamitti jala murte naan jette? Akkamitti? Laal tufa, ana dubbiin akkanaa kun naan ta'u. Dubbii akkanaa kana jaalladha. Akkamittiin jala muraan? Akkamitti jala murte moo naan jette? Nuti laal kastamarii qabachuudhaan wanni nuti hin goone jechuudha. Halkanii guyyaa odoo hin rafne hirriiba dhabne hojii namaa bareechuudhaaf hojjetaa hin jirru nu. Akkamitti jala murtee naan jettare? An uffata namaas balle. Dhiisi. Yoo barbaadde immoo har'a yoo sitti hin tolle boru kootu. Rakkoon qabu boru kootu. Kootu boru. Tufaani hojjetame xumuramee miti. Maalan ta'ee jedha amma jala na jalaa murtee jedha. Ani gurbaan kuni fayyaan qabu duraan sammuun isaa sirrii miti. Lammataa uffata hin hojjetinaa fi asitti. Yoo ani hin jirre illee kan hojjenneef uffata isaa. Maal bakka irra deemee oli gadi haasaa inni akka nama nagaa. Maal barbaade? Kan baay'ee qabna uffata babbareedaa qabna. Babbareeda garuu? Dhimee kamiin si haa hojjetamu? Akkamitti si haa hojjetamu? Kanaan? Bareedaadha. Uffata haaraadha. Faashiniidha. Taayilaandiidha. Taayilaandiidhaan isaa si haa hojjetamu? Isa kana. Addaayyaa as kun uffanni baay'ee cimaadha. Addaayyaa inni harkifama addaan. Akka amma oduu luka keetiin amma akkana jettee akka barbaadetti harkifama. Harkifamuu danda'a. Nummoo uffata hin taane uffata gaarii malee uffata badaa hin finnu nuti. Kan maasii hojjetamu? Eenyudha maqaan kee? Ayyaantuudha? Ayyaantuu teenya. Ayyaantuu eenyuti? Ayyaantuu Galaasoo. Galaasoo? Galaasoo eenyuti? Galaasoo Balchaa. Galaasoo Balchaa. Akkoo qabda? Maanis si godhanne kun rakkoon qabu. Umriin kee meeqa ta'a? asitti umurii koo gaafachuu maal si fayyadare? Umurii kan si gaafannuufi uffata siin qixxaawu kan si fakkaatu akka kee kan jiru si hojjechuudha. Malee waan biraati jedhanii. Umurii kanaaf nuti waan qulqulluu waan nama hojjennuufi akkaataa kanaan nama gaafanna. Malee waan biraati. Umurii koo warra koo gaafadheen sitti mammaaf naaf hojjedhaa. Ayyee. Gara fuulduraatti heerumuu barbaadda. Maal jechuu keedha? Laal kana wanni si gaafadhuu fi gaafa heerumte ulfaa'uun kee oolu. Si galee? Waan ulfooftuuf
bal'isnee si hodhina akka sin dhiphisne akka sin rakkisne. Isa gaafa heeruma sitti maammaafan naaf hojjedhaa kaawwata. Ayyee. Tole. Maaliif maal si godhanni kun? Sir jadi dapat ni. Maali safaraan maal? Safaratan jira. Nuti baru dubartoota iddoo guddaa bineenna laata. Sababni kanarraa kan ka'e kastaamarii biyya alaa fi biyya keessatti horachaa jira. Kanaaf malee dubartiidhaaf immoo waan bareedaa hojjennaa. Kuni keetuma moo waan ofirraa baastee lafa gootu wayiiti? Qaamuma keeti? Kastaana rakkoon qabu. Maaliif beektaa? Hojiin akkas harkaan banne booda deebitee akka hin dhufneef ammuma bal'isnee sii safara. Ayyee. Sadii dhaabbatu. Nuti waan baay'eedhaan nama safarraa. Hojii qulqullummaa qabu waan hojjennuudhaan kastaamarii biyya keessaa fi biyya alaatti horachaa jira. San irratti immoo odoorra fi halkanii guyyaa hojjechaa jira nuti. Dubartiidhaaf immoo bakka guddaa qabdi. Kanaaf malee waan biraas itti fakkaatin. Maal amma akkuma yeroo darbee san taate mashiinis. Laal amma kunii fi kun amma wal qixa miti. Gaafa midhaan soorattanii akkaataadhaan hin soorattanii vaayitaaminii keessaa balleessitanii ta'u. Amma yeroo baay'ee dubartoota hojjetan akkana amma warri dhiirotaa amma laal amma warri dhiirotaa stireetii bu'a kun amma stireetii bu'a. Warri dubartootaa kootu achi gargar. Cuma gara-gali. Amma laala kuni guutuu qaba laalam. Kuni silaa guutuu qaba garuu maal goonaree hin hojjennamu. Waan hojii hin hojjennamu. Mee dhaabban? Kana amma rakkoo guddaa nama kana. Kun amma hin ta'a amma kun hin ta'a. Amma rakkoo guddaa nama jira. Maaliif furdistaati gara duubaa kanaan? Amma gaa'e kan gubbaarraa fidhee jira. Miti kan gubbaarraa fidhee amma kan jalaa tasii safara. Kanaafiyyuu uffata kee baafadhu. Uffata baafadhu? Baasii uffata kee kan jalaa tasii safara. Namticha sammuu keessatti si jiraayi? Mee kun akka dhabaa wayyaa.
namni mana kana dhufu tokko tokko fayyaa hin qabu. Sammumti isaanii kun hojjetaa hin jedhe. Deebitee dhufta rakkoo hin qabu deebitee dhufta. Akka keenyatti immoo akka kiyyatti immoo si hojjetu hin jiru laata. Namni akka kiyyatti si hojjetu hin jiru. Maal ishiin godhate?